Tamani muan heruma ite Eegaaleen karaa kana murteesse eega isaan karaa kana na dhufan anuufiin beeka. Birraa Oromoo TV Yaman keessa jiru sanaa keessa jiru. Ati Junaydin arkadhaa tahaddaaki birraa jiru bantaami tahaddaaki yoo Junaydi si fuudhe akkuma ati jettetti niin heerumaa miti niin heeruma jettee birrumaan isa bamoo birraattiin itti he'ee heerumuu qabaate yoo ati Junaydi arkatteen siin jette tahaddaaki. Jechuun an Junaydi jaaladheeti naaf ta'eetiin jaaladhee. Egaa inni kun abbaa ilmooti jaartii qaba. Abbaa ilmooti ni beeka. Ilmaan qaba. Mooti wanni jaalatteef jaarsaaf jaartii adda facaasu moo jaalala dhugaa jaalatteeti. Maaliif kan adda facaasuu fi jaalala dhugaatiin jaalala. Viidiyoo isaanii takka footoo isaanii maxxansee abaluu kanaatu nama keenya karaa taariibaa miidhu jira jeetiin maxxansaa ture. Sanii jecha jechuudha kanii waan haadhaa baddeef tunis wajjal akkasiiti. Jaarsa namaa ala deemuunis waan namaa saamu jechuudha. Saaminsa jirtan dirqama. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV. Share, like godhuu hin dagatinaa. Eeyyega maal kana qofa maarree chaayinaalli birraa Oromoo TV kan qeeroodhaan qarree saba gamtaan kee diina ciree haree itti hirmaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV yooyyaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyyaan baa jirtan marti keessanuu duraan dursee jaalaltii tokkorree irraa burqite bikkuma jirtanitti bareeditee isin bira haa geessuun isiniin jaa fincilli dhalaa sana'aa Yaman jechuudha. Akkuma itti fufee jiran irratti akkuma dhiira irratti itti fufee jira jechuudha. Jaarsaa jaartii adda baasuudhaan jaarsa namaa jaalachuudhaan waan hin jirre waan addaan dura baasaa jirti dhalaan. Asitti waan isaan itti jiran hogguu gabbaafnes maa baaftanii namaan jedhan dantaaf itti seenan gabbaafna waan fidanii qabanii. Sa'inumaa birraa wallaallaa ammaan narraa gooti kanuma beeksisanii. Abbaa fedhe baran waraqaanii bikata kana taa'u jira bara maktaba kana inni banadheef mootummaa irraa hajjan fudhadheeti sababa tahariibaa irratti sababa namni keenya tahariiba miidhamaa jirutiin nama xiyyaafin ol bee dubbadhati waraqaa irraa fudheen dhokadhee waan kanan haasoo waan fete badii hunda oliin baasan abbaan fedhe takkanan godhu waan rabbiin an goone ilma namaa na godha jee hin sodaadhu keessaafuu ilma namaa hawaan hin taane leeddeemu. Badii keessaniin ol solbaase malee waan biraatanii inni solbaaseef hin qabu. Badii yegarraan ol baasa an kanata seenan maali onni sanii achi waan na booda deemteen haddadaniif maali abbummaan fedhe ninja harmallee ama ninja kan fedhe jaarsa namaa jalaa dhaaphaa mallee dhaaphaa ni dhaabbattanii min dhaaphaa sa'inumaa na haddaddaan faate mee maal ta'uudhaaf na haddadamee an maal narraa fuuta na beeytaa. Sa'inumaan warra deemteeti birraan irraa qabaa maal irraa qabaa maal sirraa qaban waan hin taanne seentanii isin ol baafna an abbummaan feete nama hin sodaadhu waan kan dhaabbadheef baaxila jiru ol baasuuf ayyee akkam irraaltan biiftuu asumaaniin dhaamsa siidhaa matiis jaarsa namaa bikka keeyse jaarsa hordaadhaa baaftuni baaftaatiis takkarra lama sirra dhaqqabnee jirraas gaafa achis dhufne garuu siidhumatti sittiin daayyaa humna feetus ni jirra. Tolaan na yaatanis dhalaan as keessatti nu gubdan ni jirra. Nurraa gattattaa dhiira jaarsa jaartii biraa baasuu nurraa dhaaphaa dhiirtiin zabanaatis ta'u osoo jaarsa manaa qabduu dhalaa jala deemtu. Adabadhaattaa haadha ilmaan keessanii haadhuma ilmaan keessanii isinii baasa nuti bar dantaatee isiniif haasa'u jirra malee dantaatee nyaamti waan hin taanetti rabbi nu naqin dantaatee nyaaf haasa'aa hin jiru nuti dantaatee isinii mana keessaniif keessa billaaqinaa dhiirtiinis akkan qabdu dhalaanis akkan gootu dhiirtiinis osoo jaartii manaa qabduutu bololtee alayyaati dhalaanis osoo jaarsa namaa beetuu jalayaati sakkam kana taanaan beenu zabanni nu jijjiirame aboonu dhiisaa kaamaali guruu nu jeesinaa akkasiin birraan asirratti bu'ee waan fedhe haasa'u maal niin haasaboo kottana dhorkaa. Kana dhorkuun jiru maali gaawwanni sodaadhee haqarraa taa'uuf mee naa hima abadan niin haasawa. Kana feetanis nurraa adabadhuu taa'ii ja'a nakkoottaa angaruu hanga isin adabattanii taayisanii birraa kanaatu asirraa gabbu'ee taa'aa sodaa namaatiif taa'aa abadan tana laal ciraatii facaasaa adeero bikka hunda isin rabeena godoo hunda isin rabeena sittiin daa'ee barbaadanis ni dhuftan. Tamaam. Anaa mi sodaachiftan deemaa ifi wal sodaachisaa.
waan hin taane jala dhaabbadhaa. Nuti waan hin taane jala dhaabbadhaa isiniin joo jirra malee haqa namaa jala dhaabbadhaa. Wanni kun haqa namaati. Dhiirtinis ta'a bikka hin taane jaarsa manaa dhiibtu haqa keessan dhiiftanii alatti waan gaadinaa deemtanii ganda keessa deddeemtanii bikkatti qabaatan ta'a agartanii jaalatina jirra malee mush badiyyaa isiniin jirru baditti yaa isiniin jettu jiru. Badiirraa dhaabbadhaa isiniin joo jirra. Yoo badiirraa dhaabbadhaan hamtuu taate gaa akka feetanii fudhaati xiib jaa akka birraa gadiin bu'uuni haasawa waan arge. Isin echa hin dhaabbanneen. Isinii balaa kanaan dhufe malee isin echaan kan dhaabbadhee waraqaatti baafadheen sababa ijoollee teenya tahariiba karaa kana oofanii namni keenya taphachaa jiru. Waan kanarraa baheeti ol baasee nama keenyatti dirmachiisaatu waan kana nagadhaabe waraqaa sittiin qaba shaadaa. Naas waan takka mootummaan dhuftaniis tolaan dhuftaniis ni jira. Mootummaan dhuftaniis ni jira. Harma feetan ni jira. Waan takkaas waan irraa fuutuun qabdan fuutan hin qabdan. Waan hin arke oliin baasa hangana keessa jirtu baantaami. Oliin baasa nama sodaadhaaf caljeen taa'u haqaan arke. Ol baaseetiin haa qabdan waan qabdan fidattan. Dhaabbadhaan irraa isinummaan bololtu warra jaarsa namaa jala oolu taakka jii. Jaarsa bololaa ka jaartii mana dhiisee nama jala oolu dhalaa jala oolu. If kabajaa waan hin taane nu laaqnaa. Safuu waan aybii waan maxaa keessan ajjeesaa. Mataan dura jira boo maqaan dura ani waan hin fedhanii na haasawa abbaan fedhe ka dhufee bu'i gad naa haan jiru hin jiru. Gaafa isin ifirraa gabbuutan matuma keessan irraa akka isin haasawne akka isin hin haasawne if gootan wannummaan asirra na baasee naqaa isee hin jiruan. Garuu hanga isin gadi hin buunetti hanga isin waan hin taane irra baatan itti birraan usee taa'aa. Tamam an dhugaan isiniif. Waan badii daleedanii birraan nu ol baasa ja'afirraa eegaa. Waan badii kan daleene birraan maalirraa ol baasa. Ka if kabajee deemu. Ka nagee ammana isaa tolfatu. Ka nagee ammana isaa bulfatu. Dhalaanis ta nageeyaan dhiira nageeyaa barbaadatu dhiira jaartii qabe. Waan jaartii qabaa dhiisee waan jaartii hin qabne kaa dhiira shabaa barbaadatu mee maaliin jaala meeqa aruuza keessatti argama aruuza meeqaan geggeessu jira. Maaltu na cinqesan gammachuu isaanii wajjii hirmaadhu malee na yaamnan wajji gammadee nama san wajji hirmaannee wajji galchuu malee maaltu na ol baasise garuu waan haqa namaa barbaadaa tanaatutu na ol baasa. Haqa nama jalaa hafa gaafa haqa namaa jalaa haftan birraanis asirratti waanuma biraati haasawa malee waan jira teessan waan namaa tarraa haasawuuf hin qabu waan safuufirraa dhiisaa. Waan isin qaanya isaafirraa dhiisa dubraa fi dardara an dhiiraa fi dhalumaa hin baanu jiraawu. Keessaafuu dhiira. Jaarsa jaartii mana dhiisee tabiraa ala barbaadu. Takkaa tabiraa gaadee jaartii irra fuudhu fedhu jaartii boosii fedhu ilmaan isaa hiyyoomsu fedhu irrattiin ol baaboo wanni feete san haa buutu waan qabu natti haa buusu malee irrattiin ol baa. Dhalaadhaas tashabaaba dhiiftee jaarsa namaa jala bololtu. Jaarsa namaatiif ija dhiibdee jechuun halkanii guyyaa irrattiin ol baa. Wahuma qaban san fidanii na buusan malee natti haa buusanii malee irrattiin ol baa. Namaan na dhoorka takkaa namaan natti aara jee adabadhee hin taa'u akkam irraa laaltan koottaa na teessisaa. Dhaamsa kiyya kun dhaamsa birraa oroo irraa deemu jiru. Hawaan kana maaliif asirra nutti oofteettan koottaati nurraa gattaa ijaati adabana godhaa. Bo'aan isin waan kana naan banne waqtaan fedheen bahee haasee waqtaan fedhe itti dhiisee waqtaan badii arke ol bahee haasawaa jechuun waan biraa taniin hojii qaba obboleessa kiyyaan hojiin gad dhaabbadheef ni beektan. Hojiiti akkuma beekamutti waan taarii baati. Nama keenya irratti waan ni oofu jiran karaa ittisa waldee ittisa godaansa heeraan alaa nama tahariiba karaa kanatti maqaa isaaniitiin asirra ol baasu jira. Nama ijoollee teenya karaa kanatti dirqiidhaan maallaqa biyya buusaa ture ni beektan. Kanaaf abaluu waan akkanaa jira waan akkanaa kana Oromoo harkaa viidiyoo isaa akka irraa manni footoo isaallee taatu maxxansaa jira. Arra isinis badii tana isinirratti harkee waa isin dhiisu badiin baduma. Badiin tahariiba nama akkasitti tumanii ija keessaa baasanii guursanii fi jaarsa namaa jala deemuunis akka takka na biratti takkattiin beeka maaliif wanjala haa karaan birraa orootii fidaa nama
wanjala namarratti oofu. Nama heeraan ala tahariiba oofee nama keenya tumee biyya maallaqa buusaa jiru san maxxansa. Taakka nama waan taa'e namarra kaatee hanganattiin fide hangana akkatti wal ta'anii alatti dabree nama ijisiisu. San viidiyoo isaanii takka footoo isaanii maxxansee abaluu kanaatu nama keenya karaa tahariibaa miidhu jiraa jeetiin maxxansaa ture. Sanii jecha jechuudha kanii waan haadhaa badheef tunis wajjala akkasiiti. Jaarsa namaa deemuunis waan namaa saamu jechuudha. Saaminsa jirtan dirqama. Saaminsa jirtan jaarsa namaa dhalaan karaan itti cufame karaan suudii karaan itti deeman jiru as keessa chaateeti saaminsuma dhiiraa seentee jechuudha walii galatti. Shabaaba nagayaan tattaa'u dhiisaniiti saaminsa jaarsa namaarra bobbahan. Anis isinirrattiin bobbaha hoottaaf irraa naga buusaa dubra. Harmallee ta'in rassan jettaniimi hoottaaf irraa naga buusaa gadiin buugaa. Maaliif duraaniin kanaa dhaabbadhe waan badiitiif hin dhaabde waraqaa itti qaban mootummaanis waan takka hoottaa narraa waan takka fiddan. Naasi sodaachiftan maali wanni isin na sodaachiftaniif maali mee maali narra jirtanii na sodaachiftan nama akka keessaniif baay'ee salphina ilma namaa rabbii tokkicha na uume gaafati jegeesse niin du'aa fi hin beeka. Garuu namaan na jeessa takkaa namaan natti aara je'ee waan jira dhokeessee hin taa'u abadan tana birraatu cal je'ee taa'aa jalaafa. Tamam ciraa gata abbaa fedhe maan taane saayiba xiyyo bilisii maan taane badii isaa garraa ol darbeetiin dandeenyaan gargaaraa qaboo badii irraa dhaabbuudhaaf ol darbeen maan biraatiin fakkeenyaa nama ta'uuf. Kanaafuu birraa ammaa akka nuun jaalatanii ganda keessa deemtanii waree tantaluu dhiisaa talantaloota. Faaxeen siifiin immoo waan takka irraa fiddu bileetii. Waan takka abbaan fedhe waan takka. Maaliif gocha keessaniin ol baase malee toltuu teessan waan isin tolcha daleedan tamitanii ol baasen. Garuu hamtuu magaalaa keessa yaatan waan maqaa isin arrabsaa dhaabaa fi ol baase hayyee. Bagaan icciitii ta'e baase gaa. Maali yoo icciitii ta'e baase? Arra namoota nyaatati jaarsarratti heerumuudhaaf yaalii akkamii gootaa'u faate akkamii dubbattaa'u sammaati akkamii dubbatta akkasiin namatti na himtan hin irraa qaba maal takka guballoon siyaasusus birruma jecha mee hunoo arfuudhe Juneedi bantami mee ar heerum Juneedi dhiiraa isaa cidhaan lama qaba qaba si haa fuudhu tamam baharosoonti waan qabnetti fuudhe jaarsaati qaba waan inni qabu fuudhee jira garuu tokkoon fooziyaa tana irra dhaqqabneemi osoo inni fuunetti haqatti himna osoo inni fuune Juneedi haqatti himnee karaa hundaanuu irraa qabna namni dura barra hogguu jaartii dura akkatti godhee dura mana namaarraa huteessee itti ballisee fuudhallee aadaa osoo kanaa hunda leenne cinqii gubbaan idoo maali boo dhiirtinis nurraa gad dhaabbadhaa kamaali nu cinqitanii ifiis cinqitanii nu cinqu jirtan haadha ilmaanii hiraarsan maal isin goote haati ilmaan teessanii nagaa wajjiraadhaa rakkinaaf balloo isin wajji gammadaa jiraa jirti akkami wanni isin irra jira dhiibdanii tabiraarra laaltaniif maal irraa dhabdan waan ta'an qabdu ni qabdi hayyee maal barbaaddan dhalaa fi dhiirtinuu if qusadhaa bololtuun haqa namaatti oritu if qusadhaa jaarsa namarraa if qusadhaatti faadii shabaabni dila isinii kanina nukkoottaa maktaba qabna nu beekan nakkoottaa dhiira isiniif hin marataa kun jaarsan qabuutiti dhalaa jaarsa barbaaddu kun jaarsan qabuuti akkanaa heerumii kunis jaarsan qabu akkanaa heerumii kun jaarsa qabaa jalaa dhaabuudhaa mushkilaa birraan si ol baasaa jeetiin akkasii hima. Tamam hanga akkasiitti anis ol baasuu hin dhiisu kaa hanga isin karaa nagayaa qabattanii waan namatti namtan isin qabdan waan narraa fuutan isin qabdan rabbi waa nama godhu malee ilmi namaa waan takka naman godhu haqaan ol baasu jira malee mus cubbuu teessan waan ol baasutu jiru kan hin fardi isin irraa garuu waan isin hojjettaniitu asirratti isin naanneessu jira. Tamam waan isin hojjettaniitu asirra isin naanneessaa jiraatiti irraa gabbuu agaabsan nallee himadhaa haqana qabdan koo taallee akka feetan na godha. Tamam maaliif yoo isin nagaya taatan maaltu isin na baasee yaa isin barbaadoo taate malee yoo isin waan hin taane daleeydan birraan isin sodaatee hin dhiisu ol facaaseeti addunyaa tan dhageessee abaluu kanaa badi jira akkuma uummata hariiba san abaluutu hariiba nama guuree maallaqa dirqiidhaan namarraa buusu jira biyyisaa akkana kananiin maxxansa biyyisaa akkana warra biyya tanaati namni Oromoo karaa kan roorrisaa jiru. Duraanii naasoo ture isin dura na dhoorkuu hin deessan yaa
ulaal taariiba oofanii dirqiidhaan nama marraqa irraa fuudhuu fi jaarsa namaa gaaduun na bira takka. Hayyee jaarsa namaa heerumaa xiqqaa eenyu waa isiniin jaa heerumaa nu affeerrannaan ni dhufna gammachuu teessan garuu jaarsa namaa fan nu affeerrattanii jaarsa namaa jaalattaniiti jaarsa namaa nu affeerrattanii خير وخيرات هانك وانا كان ربنا راغب نروى قد دابدا مراتو تيسن تبراهم لما في ديدمي افوريتا مقالا خيسان كاتن تنا دابتن يوم كا ولي بوبانا تمام وان قبدنيس نفتا شفتوتا خيسان خياب دنسانيس نفتتن شفتوني خيسانيس فشل مقاعد ديم فاستن نما خوتا فولدرتي اخذت تيمتي وان براغرو وهي رافون التني سمو تيسن تنا خطبدني وان فيتن دينا وريمن تمام في الرأي نسيم أورك هنغان دوتي لما ينجيسون تمام سنغلا وان نمرتنا انتني من قدو وان تك وان اسين قبدني الباسي مليان وان اسين قبدني الباسي تتي بو خوتا خانر في الرأي نقبوسا سما وان تاني اسو تني متي فاتي انسي فينما جوني ديني نركتا برا اورو دا اسكيس جرو تهداكي كنو جوني دي سيفو انجرو كامر رالال تاقا واو ولي بوسو تني جوني دي تورخي هاببو تمام ميسي فودا جي اي بك قاديس غيسي غوغا اني وانا كنا حجته رومتيف ميسي براس درو دابتاو مش جارتي ساتي ميتي ناس درو دابتا اكن حددتي ناس درو دابته جوني دراسي غبوسوتا سيف خايب ديستنا سيلتي ددتين جرا اكاتي جوني دين هيرون انت نجلا مريتين سيتي مجرا تمام نين هيروما فجاسي لال فجاسي چيري هريا أكوان بديت أكتر كوان رافته كتير شيري فجأسي جنيدين أركضو هردفتو تخين إسنيت ديرت ده وان خنون دون ناسوسي وان نمني أسكيسات أوفا جرون ناسوسي بكا جرتني سلام تاني خي يخون رابوك أي سنبرهاجو يادات دادا تين نوتينا دابد دادا نموان إنتاني أوفو جرو خناس اتهيما هكام راكو منتلتي تانو مافو هنگام فيديو نجا فيديو تاران كمني تجمعوا الرجال كان جيسني ديبوتي نمان ناس وسيسو جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم جرتني تسناجي سلام تانتيجا